guyyaarraa mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan jijjiirama torban darban keessatti hojiiwwan gama misooma baadiyyaatiin, gama misooma magaalaatiin, gama misooma hawaasummaatiin akkasumas gama investimentiin hojiiwwan gurguddoo hojjetaman uummatatti beeksisuu fi uummanni immoo injifannoowwan kana ijaan argee daawwatee hubatee injifannoo isaa akka tikfatu injifannoo lakkaa'ee akka beeku kan itti aanus immoo hojiiwwan gara fuulduraatti mootummaan naannoo Oromiyaa imala badhaadhinaa milkeessuudhaaf karoorse immoo hirmaannaa hawaasaan galmaan ga'uu kan kaayyeeffate kaayyoon egzibishinii kana jechuudha. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa hundeeffama isaarraa eegalee seenaa Oromoo, aadaa Oromoo, misooma naannoo Oromiyaa saffisiisuudhaaf hojiiwwan gurguddaa hojjetaa ture. Gama misooma aadaatiin afaan Oromoo guddisuudhaaf, aadaa Oromoo guddisuudhaaf, seenessa waloo ijaaruudhaaf hojiiwwan babal'aan hojjetamee jira. Hojiiwwan kana baroottan jijjiirama torban darban immoo keessuma aartii Oromoo guddisuudhaaf tarkaanfiin bal'aan fudhatamee jira. Sana beeksisuudha kaayyoon isaayyuu. Gama kaaniin immoo misooma baadiyyaatii gama qonnaatiin baroottan jijjiiramaa torban Oromiyaan eessa turtee, eessaa kaatee, eessa geesse kan jedhu kan agarsiisu waan ta'eef gama misooma qonnaatiin jijjiiramoowwan jiran bal'inaan dhiyaataniiru. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaan, alergee dabaluudhaan, oomisha biyya alaatii oomishamee galu immoo biyya keessatti oomishanii bakka buusuudhaan gama carraa hojii uumuudhaan akkasumas hojiiwwan babal'aan hojjetamanii jiru waan ta'eef biiroon kominikeeshinii Oromiyaa hojiiwwan muuxannoo gaggaarii ta'an kana babal'isuu, uummata biratti hubannoo uumu, uummannis immoo hojiiwwan hojjetaman kana qabatee muuxannoon kun akka babal'atu taasisuudhaaf kan akeeke waan ta'eef gama jijjiirama waggoottan torban darbaniif jijjiirama naannoo keenya keessatti mul'ate uummanni beekee hirmaannaa isaas dabalee injifannoo isaas akka tikfatu taasisuudhaaf kan akeekame waan ta'eef bu'uuruma kanaan egzibishiniin kunis sana agarsiisee kan sana ilaalchiseetu kan inni qophaa'ee jechaadha. Oromiyaan dhaabbilee mootummaa uummata torban kana keessa hojiiwwan karaa diinagdeetiin, karaa siyaasatiin, karaa bulchiinsatiin hojiiwwan hojjetame kan agarsiisudha. Hojiiwwan kun rakkooleewwan gurguddaa darban hundumaa ofirraa qolachuudhaan yookaan immoo ofirraa ittisuudhaan san uummata gurmeessuudhaan bilchina bulchiinsatiin, bilchina liidarshiipitiin hojii dinqisiisaa ta'e hojjetamuu isaatti akkuma walii gara akka Oromiyaa kan asitti agarree kun immoo akka ida'amee biyya wajjiniin biyyattiin karaa diinagdeetiinis karaa hawaasummaatiinis karaa hundumaanuu guddina walirraa hin ciccinne guddina tasgabbii qabu fi fooyya'insa agarsiise ta'uu isaati agarsiisa kanarraa kan hubanne akkuma walii garaa naannoo Oromiyaatti karaa diinagdeetiin keessumattuu immoo karaa qonnaatiin qonna babal'isuudhaan qonna karaa kilaastariitti jijjiiruudhaan
makanaayizdi gochuudhaan sanyii filatamaa fayyadamuudhaan oomishaaf oomishtummaa guddisuuf hojii hojjetamu baay'ee akkuma waliin galaanoo guddinaaf